arge. Bishaan sana argee jechuudha. Gara mana qulqullummaatti kan inni naannesseef inni guddaa maal beektu burqaa yaa'u sanatti agarsiisuuf. Amma carraa bara baay'ee yeroo dheeraadhaaf arguudhumaafu namoonni itti jiraachuu miti. Ijumaan arguudhumaafu. Ijumaan arguufu yeroo dheeraa nama fudhata jedhamee yaadamu Waaqayyo kallattii ati salphaatti arguu dandeessutti fuula kee hin naannessa gara maqaa. Amen. Kallattii ati salphaatti arguu ittiin dandeessutti si naannessa Waaqayyo. Amen. Erga keessa mirgaachi wal qaba. Kana booda jedha. Karaa salphaan itti waa argu jedha. Karaa salphaan itti waa argu. Waaqayyo fuula koo naannesseera jedha. Waaqayyo fuula koo naannesseera. Kana booda wanta tokko arguudhaaf waggaa 2-3 sin fudhatu. Amen. Ji'a 5 sin fudhatu. Amen. Waaqayyotu kallattii si agarsiisa. Amen. Waaqayyotu waan gochaa si agarsiisa. Amen. Waaqayyotu gara deebii si agarsiisa. Amen. Waaqayyotu gara itti tarkaanfattu si agarsiisa. Amen. Hallelujah. Amen. Bishaan yaa'uun argeedhe. Ishi. Bishaanichis iddoo aarsaa irraa harka mirgaa cinaacha mana qulqullummaa isa gara mirgaa jala yaa'a ture. Bishaanichis iddoo aarsaa irraa harka mirgaa gara harka mirgaa cinaacha mana qulqullummaa isa gara mirgaa jala yaa'a ture. Kun ammallee kallattii yaa'umsa bishaan sanatti ishee. Ergasii immoo karaa karra gara bitaa gadi na baasee ishee. Dugda duubaan gara karra isa duubaa isa gara ba'a biiftuutti gara galuutti na geesse. Gara isa ba'a biiftuutti na geesse ishee. Bishaanichis karaa gara mirgaa irraa alatti yaa'a ture. Karaa gara mirgaa irraa gara alatti yaa'a ture ishee. Namichis ulee safaraa isaa asitti gaa'ela. Ila kallattii burqaa sanaa ergatti agarsiisee booddee maal harkatti qabatee agarsiisaa jira. ulee Alalama maal harka isaatti argee namichicha bishaan dhangala'u sana yookiis bishaan lolaa jiru sana isaa agarsiisu harkatti maal arge? ulee arge. Ulee safaraa arge. Ameen. Uleen kun ulee hamma ol adeemsa isaa agarsiisudha. Ameen. Uleen kun daangaa inni itti irratti jijjiirama agarsiisudha. Ameen. Xuruutta arga keessa achirratti qabadhaame. Waggaadhaan hin jedhu yeroodhaan hin jedhu sa'aatiidhaan kukkuteeni har'a uleen ulfina keessa ol adeemu sii safaruu si dura bu'eera. Ameen. Lakkii cal jetteen taa'ii nabii jedhii jedhe. Ameen. Akkan jedhe uleen safaraa ol si butu tokko si dura dhufeera. Ameen. Uleen safaree ulfina sitti agarsiisu dhufeera. Ameen. Mee nana deema jedha iyyaati. Nana deema. Haleluuyaa. Ameen. Ulee safaraa ishee. Namichi ulee safaraa isa of harkatti qabatee yeroo gara ba'a biiftuutti ba'e. Ba'a biiftuutti ba'e ishee. Dhumdhuma 1,000 hin safare. Dhumdhuma meeqa safare? 1,000 hin safare. Ishee. Ana immoo bishaanichatti isa gulbii ga'u sana keessa na adeemsise. Isa gulubii qoy dhaabadha. Gara ba'a biiftuutti achi na garagalchee dhumdhuma meeqa safare? 1,000 safare. Safartuun kuni safartuu yeroo jalqabaati. Dhumdhuma 1,000 safareetu. Dhumdhuma 1,000 jalqabaatti bishaanichi eessa ga'a jedhu. Gulubii. Gulubii jechuun ishee qabi. Ishee qabi. Ishee qoronyoodhani. Qoronyo gulubii jechuun ishee sana. Marsaa jalqaba safarame sana irratti bishaanichi eessa nagaa'e. Gulubii nagaa. Bishaan gara ba'a biiftuutti dambaliin kun gulubii nagaa turee jedhu. Amma gulubii bishaan nama ga'u, bishaan gulubii nama ga'u, nama irraasu, nama hin cinqu, akkasumas immoo waraabbachuudhaaf ashawaa nama ammaarsiifti namaan taatu. Waraabbachuufis bijaa miti. Bishaan eessa ga'u? Bishaan gulubii ga'u seeraan waraabuudhaaf nama mijatu. Safarriin jalqabaa iskazaamaa ijalleef waan maqaa nama dhoosisu miti bada. Ta'us dubbiin jalqabee dubbiin garamitti nama geessu. Dubbiin eessa nama deemsisu. Dubbiin oluma nama deemsisu jalqabee. Ameen. Ilaa jalqaba kana milikkita garisiita wanti xinnoodhaan jalqaba gara waan guddaatti adeema karoorri. Ameen. Namoota waan xinnoon jalqabanii gara waan guddaatti imalannaa agarsiisa Waaqayyo. Ameen. Ameen. Dhagaa hirtu'i namooti 26 waan xiqqoon jalqabanii gara waan guddaatti namoota ejjetan. Ameen. Gara waan guddaatti namoota imalan. Ameen. Waaqayyo
ስብከት ጀምረናል።